Mission for peace with Ola will begin in a couple of days in Tanzania. The government and the people of Ethiopia need this peace deal very much. All parties taking part in this peace agreement must bear in mind that we won't profit. Asama akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deelii mariin siyaasa Itoophiyaa keessatti godhamu maaliif milkaa'uu dhabe? Keessumattuu yeroo garaagaraatti mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin godhamaa ture osoo miltiin hin xumuramin hafuun isaanii yaadatama. Kanaaf sababoonni ijoon maalii kan jedhu xiinxalaa hayyuu siyaasaa Jawaar Mohammadii fi waan BBC'n barreesse gurra isin buufnaa hanga xumuraatti akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafataa. Chaanaala walabaa afaan keessaniin baname kana sabiskiraayib gochuun akka maatii taatan asumaan isin beeksifna. Galatooma. Egaa mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa furuuf hidhattoota waliin dubbachuu xiyyeeffannaa isaa taasifatee hojjetaa akka jirudha deddeebiin ni ibsa. Keessattuu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ABO waliin hanga qaama sadaffaa hirmaachisuutti mari'achuutti ga'ee turani. Hidhattoonni kunneenis rakkoo karaa nagaan furuu fi fedhii qabaachuu isaanii mariiwwan gaggeeffaman irratti hirmaachuun mul'isaniiru. Mariin Tanzaaniyaatti marsaa lamaaf gaggeeffame akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Mootummaan Itoophiyaa kana duras hidhattoota qabsoo bilisummaa Oromoo jechuun socho'an adda bilisummaa Oromoo ABO waliin dubbataa turuun isaa ni yaadatama. Garuu wal balaaleffachuun madda rakkoo biyyattii ta'ee mootummaa fi hidhattoota gidduu dhabamee hin beeku. Bara 2018 mootummaan olaantummaa TPLF hin dhufamu gara mootummaa jijjiiramaatti wayita geeddaramu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf waliigalee Eertiraa irraa biyyatti deebi'ee ture. Egaa dhaabni kun waraana of jalaa qabu mootummaatti kennuu ibsus kanneen adda ba'anii bosonatti hafan garuu fincilaa itti fufuun isaanii ni yaadatama. Waggoota ja'an darbaniif walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota kunneen gidduutti raawwataa tureen rakkoon nageenya Oromiyaa jeeqamaa tureera. Hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an kunneen maqaa ABO jedhu qabatanii itti fufuun mootummaan ammoo shanee jechuun waamaa turuu isaa ni yaadatama. Maqama kanaanis shororkeessaa jedhee farrajoon isaa waan yaadatamudha. Haa ta'u malee hidhattoota kunneen waliinis nagaa buusuuf mariin gaggeeffame bu'aa qabatamaa uummanni eegu osoo buusin tureera. Mootummaa fi hidhattoonni osoo nagaa buusuuf kutannoo qabaachuu ibsanii maaliif nageenyi bu'uu dide kan jedhu sababoonni ijoon jiru kan jedhu BBC barreeffama dheeraa tokko maxxansee jira. Mee waa'ee barreeffama kanaa sababoota kanaa isiniif dubbisa jechuudha. Jalqaba irratti mariin nagaa wal amantaa hin qabu kan jedhu as jalatti eebila 2023 wayita mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo Tanzaaniyaatti marii eegalan nageenyi waaraa ni bu'a jedhamee abdatamee ture. Mootummaanis ta'ee hidhattoonni marii haala kanaan eegaluun nageenya buusuuf bu'uura guddaa ka'a jechuun ibsaa turanii. Uummanni waggootaaf nageenya dheebotee marii waboo fi mootummaa gidduutti eegaluun boqonnaa akka kenneef ibsaa turuun isaa ni yaadatama. Mariin Tanzaaniyaa akka eegalu yeroo jalqabaaf eebila 25 2023 kan ibsan ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad haala kanaan mootummaan Itoophiyaa hidhattoota waliin taa'ee mari'achuun mataan isaa seena qabeessa ture. Marii kanarratti hidhattoonnis mootummaanis adeemsa kennanii fudhachuutiin nageenya uummataaf jecha araara ni buusu jedhamee eegamaa kan ture yoo ta'u, mariin marsaa jalqabaa kun haaluma gaariin gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, garuu dhumarratti waliigalteerra akka hin gahamne qaamoleen lamaanuu ibsaa turanii. Haa ta'u malee wal dhibdee jiru waraanaan osoo hin taane mariin furuun akka barbaachisu kanaafis mariin marsaa biraa jiraachuu akka qabu irratti waliigalanii adda kan ba'an yoo ta'u, marii kanarratti qondaaltonni mootummaa olaanoon qondaaltota waraanaa ABO waliin yeroo torbaan tokko caaluuf wal bira ta'anii mari'achuun milkaa'ina guddaa kan ture yoo ta'u, garuu haaldureen qaamoleen lamaan dhiyeessan adeemsa marichaa akka yaaddessaa taasiseera. Qaamoleen lameenuu marii marsaa jalqabaan barbaachisummaa rakkoo karaa nagaan furuu fi marii biraan wal arguu irratti wal ta'uu isaanii malee dhimmoonni irratti mari'atanii fi irratti wal dhaban maal akka ta'e bal'inaan ibsuu irraa qusatanii turanii. Haa ta'u malee wayita mariin marsaa jalqabaa Zaanzibaaritti gaggeeffamaa turetti kutaalee Oromiyaa keessatti waraanni itti bu'uun isaa ni yaadatama. Qaamoleen lameenis marii irraa baanaan wal komachuutti gadi ta'anii turanii. Caamsaa 17 ibsa kan baase waboon wayita mariin nagaa walitti bu'iinsa laafisaa deemuu fi waliigalamus caamsaa 2023 irraa eegalee mootummaan haleellaa haaraa nurratti bane jechuun bakka waraanni isaanii socho'anitti waraanni cimuu ibsanii turanii. Mootummaan gama isaan waraana erga marii Zaanzibaarii hammaachaa jiru jedhamu kana ilaalchisee ifatti wanti jedhe hin qabu. Waraanichi humnoota mootummaatu eegale jedhee himannaa waboo dhiyeesseefis deebiin kenneeffachi hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa erga gaggeeffamee ji'oota torba booda sadaasa 2023 marsaa lammaffaa qondaaltonni olaanoo mootummaa fi waboo Tanzaaniyaatti wal ga'anii turanii.
Marii kanarratti ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmarroo dabalatee qondaaltonni WBO hedduun argamaniiru. Kun immoo marii kanarraa wanti guddaan akka eegamu taasisee ture. Haa ta'u malee mariin kunis waliigaltee malee xumurame. Xumura marii kanarratti qaamoleen lameen quba walitti qabuun ibsa walirratti baasanii turani. Qondaaltonni WBO mootummaan qaama muraasa faayidaan gowwoomsee galchuuf jedhee kumataa turani. Mootummaan ammoo haaldureen WBO'n qabatee dhiyaate kan qabatamaan hojiirra ooluu danda'u miti jechuun dubbataa ture. Wayita mariin marsaa lammaffaa gaggeeffamaa turettis mootummaan waraana cimsee jechuun WBO'n himataa tureera. Addunyaa irratti waraana gaagama madaalee hedduu araara buusuu keessatti muuxannoo kan qabu dippiloomatiin duraanii obbo Baayisaa Waaqayyoo qaamoleen lamaanuu wal shakkaa gara marii nagaatti kan seenan yoo ta'e mariin booda wal amanuu dhabuu isaanii dhugaa ta'uuf mirkaneessuuf waraanatti deebi'u jechuun dubbateera. Jalqabuma qaamoleen mariif taa'uu dura dhukaasa dhaabuu irratti wal ta'uu dhabuun marichi ija shakkiin akka ilaalamu taasisee jechuun dubbateera hayyuun kuni. Sababni akka lammaffaatti kaafame nagaa buusuu irratti ejjennoo wal fakkaataan aangawoota biraa dhabamuudha. Egaa marii seena qabeessa mootummaa Itoophiyaa fuulaa fi fuulatti WBO waliin taasisee milkaa'uu dhabuu isaatti quba walitti qabaa kan turan qaamoleen lamaan qofaa miti. Aangoonni mootummaas hidhattoonnis walii isaaniillee kumataa turuun isaanii ni yaadatama. Aangaan ministeera nagaa fi miseensi caffee duraanii Oromiyaa kan turan obbo Taayee Danda'a. Mariin araaraa Daar es Salaam akka gufatu kan godhe mootummaa ani keessa jiru kana jedhee amala jechuun dubbataa ture. Kana malees mootummaan rakkoo jiru hubatee marii nagaa karaa nagaan qofa hiikuun murteessaa akka ta'e itti amanee wayita marii nagaa gaggeessaa jirutti qaama mootummaa keessaa ammoo gareen biraa yookiin shaniin maqaa mootummaatiin WBO waamu ni balleessina jedhanii dubbataa turuun isaanii ni yaadatamu obbo Taayeen. Boontaa marii araaraa qaamolee lamaan gidduu Tanzaaniyaatti eegalame gama mootummaatiin ololli oofamuu akka jalqabe obbo Taayeen dubbataa ture. Shanii balleessinee jirra cabsaa jirra kan jedhu ololli ni eegale. Olola qofa osoo hin taane waraanni bakka hundaa socho'ee waan dur hin jirretu deebi'ee waraana waggaa 5 keessatti hin dhumne yeroo marii sana keessatti fixuuf dhamaatiin godhame tureera jedha. Haalota kanneen yoo ilaallu mootummaan kiyya kuni dubbichi mariidhaan akka dhumu waan barbaade natti hin fakkaatu jechuun obbo Taayeen dubbataa ture. Egaa yaadni obbo Taayeen kaasu kun wayita mariin nagaa gaggeeffamutti loltoonni mootummaa waraana banuun ejjennoo mootummaan hidhattoota waliin nagaa buusuu irratti qabu hooggantoota hunda biratti wal fakkaataa akka hin taane mul'isa jechuun dubbatameera. Egaa akka sababa sadaffaatti kan kaafamu waraanni garii galchanii garii bosonatti hambisuu yoo ta'u, mootummaan hidhattoota kana nagaan socho'uu barbaadan jedhu bakka isaan jiran irraa walitti qabee iddoo isaaniif qophaa'etti deebisuu yeroo garaagaraatti ibsaa kan ture yoo ta'u, keessattuu adeemsi hidhattoota deebisuu kun mootummaa naannoo Oromiyaa fi hidhattoota WBO gidduutti gaggeeffamuun waan haaraa miti. Garuu kaayyoon gooruu adeemsi kun barbaachiseef nageenya buusuuf ta'us rakkoon nageenyaa immoo itti hammaataa deema. Gidduu kanas hidhattoonni WBO naannoo Oromiyaa keessa socho'an deebi'aa akka jiran mootummaan naannoo Oromiyaa ibsaa jira. Kunis erga waliigalteen ajajaa duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa sanyii nagaasaa fi aangawoota naannichaa waliin mallattaa'eeti. Paartiin badhaadhina Oromiyaa miseensonni WBO kallattii hundaan galuu itti fufaniiru jechuun dubbataa jira. Abaan WBO'n ammoo waliigalteen mootummaa waliin taasifne hin jiru jechuun haaleera. Kun diraamaa mootummaan hojjetudha. Haala akkasiin nagaa uummanni gaafatu sana fiduun hin danda'amu. Warri amma galan kunneen kan dura sababa rakkoo naamusaa miseensummaa keessaa baafamanidha jechuun gorsaan olaanaan ajajaa olaanoo abaan WBO jireenyaa guddataa dubbateera. Egaa ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugala sanyii nagaasaa booji'amanii osoo hin taane gidiraa uummataaf dursa kennanii waliigaluu dubbatee ture. Mootummaan ammoo waliigalteen mootummaa fi qondaala WBO waamicha nageenyaa fudhatan gidduutti mallattaa'e qabatamaan hojiirra oolaa jira jedhee dubbataa jira. Kanarratti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ajajaan duraanii WBO sanyii nagaasaa rakkoo biraa uumuurra karaa nagaa filachuun gaarii ta'us garuu ammoo tarkaanfiin kun akka waan waraansa Oromiyaa keessa jiru dhaabsisuu danda'utti fudhachuun dogoggora jechuun feesbuukii isaa irratti barreesseera. Mootummaan tarkaanfii akkanaa fudhachuun haaraa miti kan jedhu Jawaar bara 2018 akkasuma loltoonni 1300 ta'an Eertiraa irraa gara mootummaatti dabarfamanii kennamanis ji'oota muraasa booda loltoota kana keessaa hedduun kaampii mootummaatii baduun humna WBO bosonatti hafeetti dabalamuun cimsuu eegaluun isaanii ni yaadatama jechuun kan dubbatu Jawaar bara 2019 keessas abbootii gadaa waliin ta'uun itti aanaa ajajaa olaanaa WBO kan ture Diinaraas Hundee Dheeressaa dabalatee hidhattoota hedduu galchuu kan yaadachiise Jawaar. Garuu tarkaanfiin kunis sochii WBO bosonatti hafee danquu mannaa baroota itti aananitti lakkoofsi loltootaa fi lafti keessa socho'an dachaan dabale jechuun kan dubbatu. Bara 2021 ajajaa WBO zoonii kibbaa kan ture Gollicha Dheengee mootummaatti harkaa kan kennate yoo ta'u, kunis akka mootummaan abdate sochii zoonii sanii laafisuurraa daranuu babal'ise jechuun yaada isaa kan ibse Jawaar Mohaammed jaarmiyaa riphee lolaa guutuu waliin mari'achuu mannaa ajaja tokko yookiin murnaxinnaa gochuu irratti fuulleeffachuun nagaya waaraa buusuuf danqaa hedduu akka uumu dubbateera. Gara fuulduraa mootummaa fi riphee lolaa bosonatti hafe gidduutti mariin araaraa gochuuf walamantaan akka hin jiraanne taasisa. Mariin Tanzaaniyaa fashaluu booda wanti ta'es kanuma jaarmiyaa riphee lolaa ciccituun murnoonni haaraan uumamuun jeequmsi daran akka babal'atu taasiseera jedha Jawaar. Haalli kun yaada araaraa fi nageenyaa fiduuf dhaadatan kan daran walxaxaa godhe kan jedhu Jawaar. Mootummaa fi jaarmiyaan riphee lolaa
tokko araarsuun ulfaataadha. Gaafa murni hedduun uumame ejjennoon gaafii fi fedhiinis akkasuma waan baay'atuuf marii araaraa daran walxaxaa fi rakkisaa taasiseera jedheera. Egaa inni dhuma sababni mariin siyaasaa Oromiyaa keessa jiru akka hin furamneef sababa ta'e jechuudhaan barreeffame. Hiree hooggantootaa fi loltoota lola dhaabuuf walii galan mudate jechuun Jawaar fuula feesbuukii isaa irrattis maxxansee jira. BBCnis waan kana barreessee jira jechuudha. Loltoonni waboo hiree kanneen waamicha karaa nagaa fudhatanii galan mudate irraa jiila akka qaban yeroo garaagaraatti ibsaa turaniiru. Egaa addi bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo ABO irraa dhalate birkii biraa ta'ee babal'ate kun hooggansa isaa hayyuu duree obbo Daawud Ibsaa jalatti wayita Eertiraa deebi'u qabsoo karaa nagaatti amanii mootummaa walii galeeti. Innis yeroo muraasa booda dararaa fi hidhaa mootummaan irratti raawwatu himachuu kan eegale yoo ta'u, qondaaltonni isaa murteessoon siyaasa biyyattii keessatti dhiibbaa uumuu danda'an mana hidhaatti kan guuramanidha jechuun yeroo hedduu himataa tureera. Waboon bosonatti hafanii isaa kana kaasuun hidhannoo hiikkachuu akka hin qabne jechanii falmaa turaniiru. Miseensonni isaa bara 2019 hidhannoo hiikkatanii waamicha mootummaa fudhatanii galanis manneen hidhaatti dararaa arguu himataa turaniiru. Namoota gummii abbootii gadaa fi qaamolee mootummaa waliin ta'uun hidhattoota kunneen galchaa turan keessaa adda durummaan kan eeramu obbo Jawaar Mohaammed mootummaan waadaa hooggantootaa fi loltoota lola dhaabuuf waliif galaniif seene guutuu dhabuun rakkoo ijoo nageenya akka hin buune godhan keessaa tokko ta'uu kan ibse yoo ta'u, warra qawwee lafa kaayanii galan mooraa mootummaa keessatti jechaan salphisuu fi gochaan miidhuun gaabbii fi dallansuu keessa galchanii bosonatti akka deebi'an taasiseera jedha. Kanneen mooraatti hafan ammoo leechalloo jireenyaa nagaatti deebisuuf barbaachisu ramaduu dhabuun harka duwwaa facaasan ajajoonni olaanoon miidhaa kanaaf caalaatti saaxilaman diinaraas galee ji'oota muraasa booda Bishooftuutti ajjeefame walicha dhengee maatii gaafachuu Boorana dhaqnaan reebanii salphisan jechuun rakkoo hidhattoota karaa nagaa filatanii galan mudatu kana ijaan arge jechuun kan ibsu Jawaar. Hidhattoonni waamicha mootummaan galanii iddoo leenjii waraanaa Toollaa galfaman bara 2019 ji'a Eebilaa keessa gidiraa hamaa keessa galuu dubbataa turaniiru. Hedduun isaanii mooraa sana keessatti nyaata summaa'een fayyummaan isaanii rakkoo keessa galee akka ture ibsanii turan jechuudhaan. Jawaar dabalatee namoonni jaarsummaan hidhattoota kunneen galchan haala mudatee yaadda'uun dhaqanii daawwachuun dirqama itti kenname ba'uuf wayitaa jedhanillee dhorkamuu ibsanii turanii. Miidhaan warra lola dhaabee daandii nagaatti deebi'ee kanarra gahaa ture kun kanneen bosonatti hafan qabsoo hidhannootti akka cichan taasisuu bira darbe dargaggoonni kumaatamaan akka itti dabalaman carraa laateef jedha Jawaar Mohaammed. Egaa sababni biraa sochiin hidhannoo madda mallaqaa ta'e kan jedhu ibsi kun Itoophiyaa keessa gareen hidhatanii socho'an yeroo keessa heddummaataniiru. Yeroo ammaa sadarkaa gareen kan eenyu akka ta'e adda baasuun dadhabamurra ga'eera. Baay'ina garee hidhattoota waliin nama ugguranii mallaqa gaafachuunis heddummaateera. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni siyaasni Itoophiyaa isaa yaaddesse hedduun mootummaan rakkoo hidhattoota waliin qabu hundi irraa yoo hin furin rakkoon caalu akkas deemu akeekaa jira. Mootummaan kun wal waraansa qaamolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiranitti xumura gochuu yoo barbaade sababoota siyaasa jalqabuun biyyattii lolatti seensanii addaan furuun dirqama akka ta'e amanee fudhachuu qaba. Kanaan ala karaan qaxxaamuraa Itoophiyaa nagaa waaraatti geessu hin jiru jedha Jawaar. Haala yeroo ammaa sochiin hidhattootaa wal qabatee biyya keessatti deemaa jiru keessattuu kan naannoo Oromiyaa yoo fudhanne wayita waraanni banan loltoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti gaggeeffamu baay'inaan hin dhaga'amu. Garuu dararaan uummataa butamanii mallaqaan gaafatamuun reebamuun hidhamuun baay'inaan dhaga'ama. Yakkoota akkanaaf mootummaan hidhattootatti quba qabaa. Hidhattoonni ABO ofiin jedhan ammoo qaamolee mootummaa hidhachiisee bobbaasitu kana raawwata jedhanii eenyu akka ta'e beekamuu baatus garuu qaamni kanarraa fayyadamu akka jiraatu mirkanaa'a. Dhugaan jiru haalli kun kan mudateef waan sochiin hidhannoo heddummateefidha. Gareen lameen hanga haala kana hubatanii akka yakki kun ittiin fufnee walii galtee irra hin geenyetti rakkoon kun hammaataa deemuun isaa waan hafuu miti jechuun xiinxalli kun ibsee jira jechuudhaan asumarratti xumurama jechuudha.